Gara jabeenya hamaa waaqayyo namarraa qabu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi namni akkamitti akkatti garaa walitti jabaate gocha suukkanneessaaf gocha na waaqatti hin tolle gocha namatti hin tolle kana walirratti raawwataa jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi nagaa hin daganne obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti isinis bakkaaf lafa jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii guddaan qaba. Ani obboleettiin keessan waaqayyo haa galatu nagaa kooti. Egaa guyyaa kaleessaa kan raawwate biyya keenya keessatti jechuudha gochi kuni magaalaa Bishooftuttidha kan ta'e jechuudha. Taateen kun kan ta'e guyyaa kaleessaa raawwate jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Dhalli namaa bineensuma ta'ee dhalli namaa garaa walitti jabaate dhalli namaa waliif yaaduu waliif na'uu dadhabee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi haadha manaaf abbaa manaadha mana tokko keessa jiraatu isa booda abbaan manaa kuni haadha manaasaa ajjeesetu balbalatti cufee deemee jedhama. Baay'ee nama gaddisiisa. Dhalli namaa sadarkaa kanaan wal ga'ee jechuudha. Haadha manaa jechuun haadha ofiiti, haadha manaa ofiiti, obboleettii ofiiti ture. Haadha manaa jechuun jechuudha. Haadha manaa jechuun waan hunda ofiiti. Garuu namni baay'ee tokko garaa walitti jabaate jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuufi bakka dhalli namaa baay'ee kan garaan walitti jabaate waliif na'uu dadhabee jechuudha. Dhalli namaa akkamitti akka kan sadarkaa kana deemame naaf hin galle naan dhugaa dubbachuufi namni al tokko wal dhabaa al tokko walii galtee yoo dhabame bakka al tokko namni walitti hin bu'aa jechuudha. Namni walitti hin buune hin jiru. Garuu lubbuu namaa akkatti galaafachuun waaqayyo biratti hin tolu dhugaa dubbachuuf nama birattis waaqayyo birattis hin tolu. Maaliif namni tokko bakka walitti bu'ee yoo isaaf ta'uu dide yoo isheef ta'uu dide gadhiisee bakka isheef karaa isheedhaafis karaa ta'uufi isaafis immoo ishee dhiisee kan biraa faana jiraachuu yookaan immoo karaa isaaf malu karaa isaaf barbaachisu deemuu malee lubbuu walii galaafachuu lubbuu walii baasuu maaltu fide? Namni kamiyyuu walitti hin bu'aa waliin hin jiraata yoo isaa ta'uu dide immoo walii kee wal biraa deemaa jechuudha. Bakka kanadha malee lubbuu walii wal galaafatanii lubbuu walii wal baasanii wal miidhuu maaltu fide? Isheenis karaa mataa ishee jiraachuu dandeessi innis karaa mataa isaa jiraachuu danda'a. Sadarkaa amma kana gara jabina dhala namaa irratti raawwatamuu hin malle maaltu walirratti raawwachuu isaan geesse? Ajjeese immoo balbalatti cufee qajeelee jedhama. Baay'ee nama gaddisiisa. Dhala namaati garuu namni yaaduu danda'u namni fiizikaalli isaa guutuu ta'e namni lubbuu baatee deemu akkamiyyuu walaa miidhan ammamiyyuu bakka haa badu haa tolus wal hiikuu wayya malee lubbuu walii galaafachuun hin tolu. Namni tokko lubbuu baate lubbuu isaa irratti bakka tarkaanfii lubbuu namaa irratti tarkaanfii fudhachuun kun gaarii miti dhugaa dubbachuuf akka kootti. Lubbuu namaa baasuu jechuun baay'ee tokko namatti gaddisiisa. Haadha manaa ofii jechuun waan hunda ofiiti. Haadha manaa jechuun waan hundumaa namaaf taati. Namni guyyaa tokko waliin nyaatee, guyyaa tokko waliin dhugee, guyyaa tokko waliin jiraatee namni akkamitti wanta kana hamma kana lubbuu namaa walirratti baasuu gocha suukkanneessaa gocha gara jabinaa akkasii garuu namni jaallatee miti kan kana godhu jechuudha. Yookaan seexanatu yookaan jinnii sanatu godhi dhiiga dhangalaasi jedhaan malee namni akkamitti namni garaa walitti jabaata? Namni akkamitti waliin rifachuu dadhaba? Namni akkamitti bakka lubbuu baasurra sadarkaa kanarraa akkamitti akka ga'u naaf hin galle akka kootti dhugaa dubbachuu baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee namatti ulfaata dhugaa. Baay'ee waan jedhaa nama wallaasisa. Inni biyya keenyaa dhugaa dubbachuuf namni akkamitti haadha manaa isaa irratti gocha kana akkaataa inni itti raawwatu anaaf hin galu. Maaliif namni lubbuu baatu namni yaaduu danda'u sadarkaa kana godhanatti fakkaatu ani garuu. Seexanatu keessa goree garaa walitti jabeesse. Dhalli namaa bineensa ta'e dhalli namaa sadarkaa lubbuu walii baasuu sadarkaa dhiiga dhangalaasuu sadarkaa bakka garaa walitti jabaachuu hammeenya qofatu guutee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf barri 2018 barri dhalli namaa bineensa walitti ta'e bara dhalli namaa garaa walitti jabaate bara jibbi lafa kanarra guute
bara jaalalli dhabamee jibbi qofti mul'atedha dhugaa dubbachuuf. Ani garuu baay'ee nama gaddisiisa. Isa booda ajjeesee ka'eetu haadha manaasaa kanatti balbala cufee badee jedhama. Egaa wanti godhamu hin jiru. Isheef lubbuu ishii Waaqayyo haa maaru. Firoota ishiif maatii ishiif jajjabina haa kennuufi dhugaa ishiis immoo haa baasu. Baay'ee nama gaddisiisa. Dhalli namaa akkatti bineensa ta'uu jechuun bakka dhalli namaa suruma garaa walitti jabaate namni waluu namanuu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf. Haadha manaasaa jechuun akkamitti ajjeesee ka'ee balbalatti cufee deema. Maali yoo isaaf ta'uu baate bakka namni guute hiikuu mirga qaba. Isheen immoo karaa ishee barbaachisu deemuu mirga qabdi. Eddii waliigalteen dhabame. Eddii jaalalli gidduudhaa dhibee. Eddii tokkummaan dhibee bakka walii kun barbaachisaadha. Lubbuu namaa baasu Waaqayyo namaa oolchu. Gara jabina akka kanaa kana seexanatu nama keessa kaa'a. Gara jabina akkasii malee Waaqayyo miti. Waaqayyo gara jabina akkasiif gocha suukkanneessaa akkasii Waaqayyo namaa oolchu namatti fidiin nama abaasu. Barri kun bara dhiigni namaa karaatti lola'uudha. Bara dhalli namaa karaa walitti jabaate garaa walitti jabaate bara dhalli namaa waliif na'uu dadhabe. Waaqayyo biyya keenyatti fuula isaa deebisu araaramu gara biyya keenyaa miillatu nama gaddisiisa. Oromoon Oromoo ta'ee yeroo gocha akkasii walirratti raawwatu namni afaan tokko dubbatu yeroo sadarkaa kanaan wal ga'u Waaqayyo namaa oolchu dhugaa dubbachuufi baay'ee nama gaddisiisa. Namni lubbuu baasee lubbuu baatee lubbuutti hin baasu ture Waaqayyo namaa oolchu kana seexana keessa gore. Egaa waan jennu hin qabnu gocha kana baay'ee tokko namatti ulfaataa dubbachuuf illee gurratti illee kan namatti hin tolledha. Egaa wanti godhamu hin jiru obboloota koo nagaan naaf tura. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf tura. YouTube koo immoo subscribe, like, share naaf godhaa na jajjabeessa.